Egaa akkuma nama tokko hojjedheen of jijjiiree maatii koo jijjiira jedheen gara Suudi Arabiyaa imala gaggeesse as. Ani ergan gara Suudi Arabiyaa dhufee ji'a salgaffaa keessan jira. Maaltu isii quunname laata? Mee walumaan akkuma dhufee as gaheen hirribni illee na diduu eegale. Nama dhibee dammaan isii qabu yookaan hirrina dhiigaa qabu lafti illee naan mara. Egaa akkuma nama tokko hojjedheen of jijjiiree maatii koo jijjiira jedheen gara Suudi Arabiyaa imala gaggeesse. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu uummanni amantii biraallee ashamaa harka fuunee nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha. Egaa obboleettiin keenya tokko akkas jette. Ani ergan gara Suudi Arabiyaa dhufee ji'a salgaffaa keessan jira. Haa ta'u malee ji'a sagal kana keessatti rooboo baay'een dabarse. Mudannoo adda ta'een dabarse. Akkuman dhufee as galeen waan baay'eetu na quunnamee jette. Innaa maaltu isii quunname laata? Mee walumaan ilaallu. Dhufee as gahee gaafan jedhu waan an takkaa biyya koo keessatti hin argin, waan an takkaa biyya koo keessatti narra gahee hin beeknetu narra gahe. Akkuma dhufee as gaheen hirribni illee na diduu eegale. Innaa gaafan dalagaa kan koo xumuree gara kilaasii koo galu akka nama dhibee dammaan isii qabu yookaan hirrina dhiigaa qabu lafti illee naan mara. Sana booda bakkan jirullee of hin beeku. Qaamni koollee na danazzaza yookaan na adooda. Innaa hirribni immoo na hin qabu. Irraa fuusii hirribnis na hin qabu. Maaltu akka qaama koo irratti immoo miidhaa gaggeessullee hin beeku. Gaafan immoo akka nama rafee ganama achii kahu qaamni kan koo dhiiga rooba yookaan hin dhiiga. Qaamni kan koo hunduyyuu hin dhiigaa jette. Innas sa'aatii 24 foddaan mana kilaasii kootii fi balballi kilaasii kootii hin cufamu ture. Kilaasiin kan koo hedduu xiraahaa yookaan hedduu foolaa ture. Innaa kilaasii kan koo gara dudduubbeetiin yookiin immoo bukkee kilaasii kootiitiin kilaasii tokkotu jira. Kilaasii sana keessa immoo waan sagalee guddaa qabuutu jira. Kilaasii sana keessa maaltu jira? Mee natti himuu dandeessaa jedhee madaamii koo gaafadhee jennaan simbiraa homtuun jiruuti hin sodaatinaan jette. Garuu sagalee isaa gaafan dhaga'u simbira hin fakkaatu. Akkuma kanaan ituun jiraadhu silkiin kan koo yookaan telefoonni kan koo fayyaadhuma lafa kaa'ee biraa deemee kan inni yeroon deebi'ee dhufee ilaalu tabalaasha'ee jira. Maaltu akka mudatellee hin beekne. Kunillee gartokkoo rakkoo guddaa natti ta'ee ture. Innaa akkuma ta'etan telefoona kana hiyyee boo'ichaan loliisaan bichisiifadhe. Telefoona kana kan naa bittillee aroogee isaa kan namni qabate birrii 500 riyaala Suudi Arabiyaa 500 dhaqxee naa bittee gaafa dhuftu imeelii isaa ofitti hidhatte. Egaa sana booda dhibee adda ta'etu narra gahee. Qaamni kan koo kun kan dhiiga roobaa ture kun baay'ee na dhukkubuu jalqabe. Baay'ee tokkoon hojii dadhabe. Nuti sarraatinyaa lama taanee mana tokko keessa jiraanna. Haa ta'u malee isiin tokko ijoollee Itoophiyaatu hin taane ijoollee Paakistaaniiti. Isiin kilaasii koo keessa hin raftu. Kilaasii jaraa mana isaan keessa bulan keessa mana guddaa keessa kilaasiin tokko kennameefi kilaasii sana keessa rafti. Haa ta'ugaa anis hakkuman sila rakkinaaf biyyaa bahetti obseetuma waggaa 2 xumuree gara biyyaa galuu koo naaf wayya jedhee baay'ee obseen ture. Garuu obsullee dhibee narra gahe kan ammoo dandamachuu hin dandeenye. Mana yaalaa nageessi jedhee madaamii kan koo nan kadhe na didde. Birrii koo maallaqa kootiin illee nageessi jedhee nan kadhe na didde. Sana booda of dadhabee gaafan jedhuun deemaa dhaqeetan fuuldura siitti kufeetan iyyee achii fuutee mana yaalaa nageessite. Innaa amma gaa ani furmaata tokko dhabeen jira. Akkam bakkee hin baaneef imeelii kan koo ofirratti hidhattee jirti. Silkii kan koo hunda isaa ofirratti hidhattee jirti. Imoon kan koo, waasaappiin kan koo, wanti hundi silkii koo keessa jiru appilikeeshiniin kan sirratti hidhamee jira. Akkanitti suuraallee namaa erguun qabu. Akkanitti illee suuraallee akkanitti namaa erguun qabu. Lookeeshina lakkoofsa barrii mana sanaallee akkanitti namaaf ergee gadi ba'ullee hin qabu jettee yaada keessan isinirra barbaadde. Egaa yaada keessan
koomentii jalatti keessuuf. Egaa YouTubein kunillee haaraadha waan ta'eef subscribe, like, share gootanii maamila kan koo ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha.